السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانال هاليما أوروتو جرت أرجمتن ويلكم وردفتوتا كياش حال صلبانت فيدمو دندنا فولكنا نما ميكاب فيديو تجعل نبريدا يوم يو أك أجائبا كانت للافا قراجين لين رابدا أمل شفنينا حال مصلبان فولكنا للافا تأي يوم akka ajaa'ibaa kanatti isinii miidhagaa jechuudha. Maaliif anillee yeroo mara itti fayyadamaa isinillee irraa fayyadamaa isiniin jira. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya jala seenaa laalaa wantoota fuula dibataan viidiyoo hedduu gadi dhiiseetiniin jira samuun kana. Egaa hordoftoota kiyya ammallee viidiyoon isinii qabadhee dhufee wanta fuula keenya dibatanii haaluma salphaan mana keenya keessatti wanta yeroo hundaa yoo haalli nu mijaa'e keessumaa hunuyi mana namaa dalaynu yeroo baay'ee nutti mijaa'u dirqama baalaansii keenya haa eeggannu. Horoon baalaansii kiyya ni eeggadha. Fuula kiyya meekaappii bichataa itti laqaallaqee yeroo meekaappii dibadhu nama bareede yeroo meekaappii dibatiin akka namni yoo nama argee ni fokkata. Namni meekaappii fuula isaa barsiise jechuudha. Meekaappiin yeroo mara na dibadhu siin jedha. Meekaappiin ammallee fuula keenyaaf faayidaan inni qabu takka illee hin jiru. Miidhagina yeroo fi malee miidhagina lagizaa'ii fi malee yeroo mara fuula keenyaa nuun bareechu. Wantoota uumamaan mana keenya keessatti argamu kayyoomu yeroo hundaa osoo itti fayyadamne qaama keenya akka ajaa'ibaatti bareechuu meekaappii caalaa wanta faayidaa guddaa qabu jechuudha. Wantoonni akka faalziinii, akka loomii ammallee akka daa'imaa bunaa fi daa'imaa walitti dabalamee zayituun wantoonni kun mana keessatti argamu wantoota nyaataaf qaama keenyaaf ta'u ammallee fuula keenyaaf dibataaf akka ajaa'ibaatti toludha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kanaafuu wantoota mana keenya keessatti argamu haa itti fayyadamnu. Baalaansii keenya haa eeggannu. Yeroo malee hojiin arabaa hojiin mana namaa yeroo malee nu dulloomsuu fuula keenya nu shifiriinsuu hafuurri nyaataa akkuma san oo'i saamunaan garaagaraa akka mana arabaatiitti dhiinu harka keenya nu cicciruu harka keenya nu gurraachessu nyaata baay'ee waan hojjennuuf zayitiin harka keenya irratti yeroo faca'u harka keenya nu gurraachessee yeroo nurra faca'u san akka malee harka keenya nu luqqisa. Namoonni mana nama keessa fayyadaman ni beekanii ka biyya keessa jirullee sababa jireenya sababa adagaa namni hunduu kawroonni fuula keessa isin cifneen isin gurraachetu haala kanatti fayyadama isiniin jedha. Inni maal inni onaan jettan loomii yookaan leemuuna namni hin beekne jiru loomii. Har'a kan isinii qabadhee dhufe saamunaa ilkaanii maajuun ilkaanii jechuudha loomii. Awwala harka keenya irratti maajuun ilkaanii kana fuula keessanillee ni dibattanii harka keessanillee ni dibattanii ani maaliif kaameraa duwwaan dibadhaa hijaabaan qabu fuula dibadhee isinitti agarsiisu ni beektanii isinin dhibu jechuudha. Kana jala sirriitti yeroo hundaa viidiyoo kiyya dalaguun sirriitti irra deddeebi'ee isiniif ibsa. Waan mana keessaa fayyadama meekaappii ni fayyadamina. Meekaappii dhaabatii fuulli keessan kayyoomu yoo walitti shunturatellee yoo shifiniinallee haala salphaan isinirraa balleessuu jechuudha. Itti fayyadamaa laala akka ajaa'ibaa kanatti fuula sassi godheetiin hin bareechaa daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii saamunaa foolii urgaan qabneen dhiqattanii saamunaan foolii urgaa'u fuula keenya nu shifiniinessa beeku qaamni nama tokko garagaraa lophii saamunaa foolii urgaa'u yoo dhiqadhe fuula na shifiniinessa saamunaa fooliin urgoofne osoo ta'e filamatamaadha. Fuula keenya saamunaa foolii urgaa hin qabne osoo itti fayyadamtanii bareeda jedheetiin yaada. Akkasii itti fayyadamaa daqiiqaa 30 ofirra tursiisa sirriitti suquumati dibaa waliin gahaati hanga iddoo rifeensaa sirriitti dibaati fuula keessan waliin gahaa. Ammallee morma kana jalallee sirriitti diba maaliif fuulli diimate mormi ni gurraachataa jechuudha. Akka jismiin keenya wal fakkaatu hanga asii kana sirriitti yeroo hirribaaf deemtan daqiiqaa walakkaa fuula keessaniif kennaati dibadhaa. Kanallee sirriitti hanga iddoo rifeensaa sirriitti dibadhaati. Sanichi akka ajaa'ibaa kanatti fuulli keessan moonaaliizaa isiniin jedha sirriitti bareeddanii jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti yeroo abbaan warraa keessan yookaan
hiriyaan keessan nama biraa laale of tottolchuuf hin fiigina. Ammuma lafa jala of qaqqaba. Ofii isaatiif kasigatee deemellee ofii isaatiif deebi'a. Of qaqqaba, of haa qaqqabnu. Sirriitti of fuula keessa wantoota mana keessatti argamu uumamaan meekaappii ka caalu isa kana kunoo kanatti maajuu ilkaanii haala kanaan fuula keessanii fi harka keessanillee dibattanii jechuudha. Bismillah. Harka awwala saamunaan dhiqadheetiin dhufe awwala saamunaan dhiqattanii saamunaa fooliin urgoofne jechuudha. Faarmaasii saamunaa fooliin urgoofne bitattanii haala kanaan dibattanii fuulallee hanga mormaa jechuudha. Maaliif fuulli ni addaataa, mormi ni gurraachataa, walaa fakkaatu jechuudha. Haala kanaan sirriitti fuula keessanii harka keessanillee sukkumtanii dibdanii warroonni fuulli ija jala isin gurraachatu ka fuulli isin gurraachatu haaluma salphaan fuulli keessan akka ajaa'ibaatitti bareedaa jechuudha. Las jedhe eega daqiiqaa 30 tursiistanii keessaniin booda ni dhiqattanii jechuudha. Eega dhiqattanii keessaniin booda immoo faaliziinii orijinaala bitadhaati. Faarmaasii guute faaliziin orijinaali dibadha. Yoo isa kan akkanatti fayyadamtaniitiin dhiqattanii akkasitti dhiiftanii fuulli isin gugguga. Maaliif fuulli lallaafee diimatee akka ajaa'ibaa kanatti bareeda. Itti fayyadamaa laala. Inni kun immoo loomidha. Eega saamunaa ilkaanii yookaan maajuun ofitti dibnee fuulallee harkallee haaluma kanaan loomin sirriitti sukkuumna jechuudha. Haala kanaan isin mul'ata jedheetiin yaada. Haala kanaan dibattanii jechuudha. Daqiiqaa 30 tursiisna. Isinitti mul'ata iddoon gurraachatu kunni ka forooniin harkana gubee jechuudha. Yeroo keekaa adda addaa fi viizaa adda addaa hojjedhu maaliif waan dalagaa gisee yeroo mara dalaguuf haga mana arabaa keessa jiru anuma deddeebi'a. Garuu baay'eedha manarraa fayyadanii jira. Kun bakka kanaan gurraacha isinitti ni mul'ata. Bakka yeroo itti fayyadamu yeroo mara narraa hin bada. Yoo hojii waan hojii hojjedhuuf yoo zayitiin gisee tokko yeroo dalagu natti hin faca'a. Foroonillee waa itti hojjedhu gisee tokko harka na guba. Saniif natti deebi'a jechuudha. Bakkeen kun maashaallah kaniin amma diimatee finiin jira. Yeroo mara itti fayyadamnu galgala yeroo rafuuf deemnu jechuudha. Yeroo rafuuf deemnu fuula keenya daqiiqaa 30 kenninee fi daqiiqaa 25 illee ofirra tursiisnee dhiqannee akka ajaa'ibaa kanatti harki keenyallee kotteen keenyallee akkanatti loomiin faayidaa guddaa qaba. Yoomuu wanna fuula keenya nu miidhu takka hin jiru. Akka ajaa'ibaatitti qaama keenyaaf ta'a jechuudha. Fuulallee morma jalallee haala kanaan dibattanii ani baay'ee na dibatee jira fuulli kiyya. Maashaallah. Meekaappii caalaa bareedaa jechuudha. Meekaappii nan barbaachisu. Warroonni fuula kiyya bareechifatu qabaa fuulli kiyya akkanaa diimatu itti fayyadama. Waan takka daqiiqaa 5 isinirraa fudhatu. Gisee abbaan warraa keenya alalaale of astakaakkalu fiiguu osoo hin taane lafuma jala of astakaakkaluudha. Baalaansii keenya waa hundaa eeggannu. Baalaansii keessan sirriitti eeggadhaa hordoftoota kiyyaa. Haala kana amma argitanii akka ajaa'ibaa kanatti diimatee lallaafaa jechuudha. Daqiiqaa 30 irra tursiisa.
هالكنا itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya waan gujaa kiyyanna ta'e maafi mushkilaan dhiqadha. Haala kanaan ofirra tursiisnaa daqiiqaa 30 yoo ture dhiqannee vaaziliinii dibannaa akka ajaa'ibaa kanatti laafaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya waan akkam baay'ee namatti toludha. Haala kanaan fuula keenya fi harka keenya morma keenya bareechifannaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Egaa hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin qabadhee walitti dachaanutti nagaatti.